Ashama akkam jirtu baga nagaan gara kanaatti dhuftanii amma gaan appilikeeshinii faaruu Ortodoksii Tawaahidoo kan jedhu kana akkamittiin akka fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Appilikeeshinii kana kallattii Google Play irraatii erga daawunlood godhattaniiti linkii isaa gaafa bannu aayikanii ishii kanadha kan inni fakkaatu kana bannaa jechuudha. Gaafa kana bannu appilikeeshinii keenya kun banaa'eera jechuudha. Erga inni baneetii faarfannaan as jala baay'eetu jira. Faarfannaa gosa gosaatiin tokko isaa kana kilik gootaniitu irratti ilaalaa deemtu jechuudha. Faarfannaa wanta faarfatanii guutuu isaanii jechuudha jalatti. Kan biraan asii gadee gaafa buutanis faarfannoota hundumaa isaa baay'eetu jira sababa ta'eef keessa dabarsanii babbantanii ilaaluu dandeessu jechuudha faarfannaa kana. Akka kanaatiin kanaan fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisudha. Yommuu guyyaa biraaf abdeet kan ta'e barbaaddan immoo tokko iddoo kana tutta'inaan linkii kana guutummaa isaa sheer gochuu dandeessu. Nama biraaf akka kanaatti dhaga'anii dhufu sheer gochuu fi dandeessu jechuudha. Linkii Google Play irra akka inni deemee buufatuu kan taasisuuni. Yoo waa'ee appilikeeshinii kanaan deevilooppii akka godhee barbaaddan immoo kana tutta'inaan isinii fidaa jechuudha. Akkasuma naaf barbaaddanis lakkoofsa kanaatiin yoo rakkinni wayii isin mudate na dubbisuu dandeessu. Inni kan biraanii yoo Google Play irra deemtanii appilikeeshiniin kun nutti toleera. Kanaafiyyuu immoo istaarii 5 siif kennina appilikeeshinii baay'ee ta'edha. Yookiin koomentii moo ifaa jalatti barreessuu barbaaddan linkiin kun asirraa neetworkiin lafeen galleedha malee isinii bana gaafa banuu sana jala galtanii achirratti yaada kennuu ni dandeessu jechuudha. Egaa inni kan biraan immoo yoo akka kan biraatiin yoo abdeetii isaa ilaaluu barbaaddan yoo barbaaddan kallattumaatiin asuma kana cheek abdeet kan jedhu tuqaa sadan kana gaafa tuttanii cheek abdeetiin kun banama. Achiin booda innis asuma jalaatii gara Google Play isin fudhata. Achi Google Play jalatti isin fudhateetu immoo akkaataa isinitti daawunlood gootaniitti fayyadamuu dandeessan kan irraatii hubattan kan irraa barattan ta'a jechuudha. Egaan faarfannaa guutummaa isaa Ortodoksii Tawaahidoo ta'anii afaan Oromoodhaan bakkee garaa garaa irratti gadhiifamanii kan jiranis yoo ta'e kan hin gadhiifamnes yoo ta'e hedduu isaanii kunoo asirratti walitti qabee akka kanaatiin bifa namni kamiyyuu intarneetiin jiraates jiraachuu baates akkaataa namni itti fayyadamuu danda'u yaaduudhaan guutummaa guutuutti faarfannaa as jaladha kan galchee jiru. Faarfannaa kana hunduma isaa isin ilaaltanii kan ittiin waaqayyoon galateeffattan, kan ittiin galataaf dhaabbattan, irraa faarfachuuf yeroo hundumaa irraa faarfannaa yeroo hundumaa kitaaba faarfannaa baannee jiru jettanii yaadda'uun isin irra hin jiraatu jechuudha. Bifa kanaan appilikeeshinii kan akka fayyadamtanii akkasinitti tola abdiin qaba. Waan amma yoona hordoftaniif galatoomaa yaada keessan naaf kennuun dagatiinaa ulfina argadhaa.